السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن كبجمتوتاف جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورماب. الحمد لله يعني نجاكوت نجاني كي خنجار الله هنك بجارا باك جرتن مرت نجاو. دعوتوتن كي فيديو رغن كيسات سيتين كي هندي كيسنو أو مكان حتى تما فيسبوك كيسن رجلتني أو فرا شوفوك أبدني يوكين أو في فرا جوتشوك أبدني نسم برسيس. سيتين كي كم فيسبوك كيسن راتي يو أون رجرات ركو قدا سن رانجا هو تمال. لكن ساعات اسمع لجتني يو نجاف تنجا جودا. نمني سيتين كي خنا فايدة ما يجودا سالب ماتي يو دوم كرة تقول دل الدنيا جودا. Eessa akka jirtan kiiloomeetira meeqa akka nama sanirraa fagoo jirtan akkasuma biyyatam akka jirtan salphumatti namni isin beekuu danda'a isinirra gahuu danda'a jechuudha. Rakkinni tokko yoo uumame egaa rabbiin rakkina nurraa haa fageessu namni garuu jireenya kana keessatti namni dogongoruu hin dhiisu. Kanaafuu siitingiin kun rakkoo isinirraan gahaa hundi keessan uumu kana ofirraa cufuu qabdan jechuudha. Siitingi kana faayidamee namni jechuudha akkuma nama lookeeshina namaaf ergee na bira kottu jedheeni jechuudha isin galee qaxxitaa namni siitingi kana faayidamee jechuudha isin bira dhufuu danda'a jechuudha isin galee biyyatam akka jirtan eessa akka jirtan bakki isin jirtan kun sa'a meeqa akka oofu kiiloomeetira meeqa akka nama sanirraa jirtan sirritti namni siitingi kanaan jechuudha bakka isin jirtan san beekee isinirra gahutu mala jechuudha isin galee kanaafuu siitingi kana amma hundinuu keessanuu hatattamaan feesbuuk keessanirra galaati. Yoo siitingiin kun oonirra jiraate ofii ofirraa godha ofirraa cufaa jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii kana kilik itti godhaadha achi booda ool fayyadamtoota irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaa sin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa siitingii kanaas ofirraa cufuudhaaf feesbuuk keessatti galtanii achi booda sarara sadii sana kilikni gootu achi booda as jalatti jechuudha moor fayyadamuu jirti irratti kilikni gootu achi booda asirratti kilikni gootu achi booda haaluma kun amma asirratti argaa jirtan kana alaaxul bakka isin jirtan hiriyoonni keessan akkasuma hagam akka isinirraa fagaatan kiiloomeetira meeqa akka isinirraa fagaatan hundumaa biyya isin jirtan illee namni salphumatti beekuu danda'a jechuudha isin galee kun akkuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha alaaxul beekuu danda'a namni isin galee alaaxul asumarra dhufeetuma jechuudha. Waan tokko dogongora tokko yoo dalagdan jechuudha salphumatti rakkoo isinirraan gahuu mala jechuudha isin galee wanni kun waan daruurii ofirraa amma cufuu qabdan jechuudha akkuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha alaaxul dhufuu danda'a jechuudha asirratti immoo akkuma argaa jirtan hiriyootan keessan hundumaa jechuudha hagam akka isinirraa fagaatan eessa akka jiran waan hunda isiniif hima jechuudha isin galee kiiloomeetira meeqa akka isinirraa fagaatan sa'aatii meeqaan booda bira akka gahuu dandeessan waa hedduutu jira jechuudha asirra. Kanaafuu hundi keessanuu siitingii kana ofirraa cufuu qabdan jechuudha. Soo rakkoon guddaan isinirra hin geenye jechuudha isin galee. Siitingii kana cufuudhaafis jechuudha. Asirratti ayikoonii siitingiin jira irratti kilikni gootu. Achi booda as jalatti turn off jettuun jirti irratti kilikni gootu. Ammallee turn off kilik gootu. Haala kanaan salphumatti siitingii kana ofirraa cufuu dandeessan jechuudha. Kun akkuma asirratti argaa jirtan kun amma cufnee jirra jechuudha isin galee. Booda namni lookeeshinaan yookiin lookeeshinii feesbuuk keenyaatiin nu bira gahuu hin danda'u yookiin bakka nu jirullee beekuu hin danda'u argullee hin danda'u jechuudha isin galee. Kanaafuu haala kanaan hatattamaan jechuudha hundi keessanuu siitingii feesbuuk keessanirra galaati waan kana ofirraa cufaa jechuudha yoo banaa jiraate jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyya isin galee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Barumsa birootti na golte deebinutti waan hordoftaniif galatamu.